Egaa hordoftoota keenya servera 2008 erga install gooneen booda desktop settingiin isaa haala amma mul'ataa jiru kanaan display kan ta'u ta'a jechuudha. Then CD irrallee haafeenu flash irraa servera 2008 arritu erga install gooneen booda kompiitarri keenya installation erga xumure desktop backgroundiin isaa bifa kanaan display nu ta'a. Asirratti start button irratti gaafa click goonu serverri ready nu ta'eera. Start buttonii fi classic menu sarratti optionoota jiran display nu godheera. Asii toora kanaa dhufne server manager kan jedhu kana gaafa click goonu serverri bifa isinitti mul'ataa jiru kanaan ready ta'eera jechuudha. So amma IP addressii kennu DHCP fe'u domain name system yookaan active directory domain name system install gochuudhaan dura settingii servera kana waan tokko kan sirreessinu ta'a jechuudha. Amma erga installation raawwanneen booda settingiin dirqama sirreessuu qabnu fakkeenyaaf my network place tajettuu fi my computer icanoonni desktop icon isaan jennuun desktopii kanarratti akka isaan nu bahaniif isaan sana customize gochuu fi settingii tokko waan dirqama sirreessuu qabnu kan laallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma window 10 yookaan window 10 fi window 7 right click jenneeni property yookaan ammoo personalize gaafa jechuun barbaannu nuuf fidu jechuudha. Akkuma isinitti mul'ataa jiru kana asirratti right click gaafa goonu nuuf fidu. So miinsii kanaan argachuu hin dandeenyudha. So kanaafuu settingii isaa sirreessuu qabna. Karaa lamaan sirreessina. Karaan jalqabaa start button irratti click goone asii kun computer ka jedhuun jira, document ka jedhuun jira, network ka jedhuun jira, control panel ka jedhuun jira. Isaan kanneen right click goone toora kanarratti right click irratti goone show on desktop ka jedhu kanarratti click goone. Then akkuma isinitti mul'ataa jiru desktop irratti display ta'ee jira. Yeroo tokko asiin toora kanaan kan jiru kun right click gaafa goonu show desktop ka jedhu kana yeroo inni mul'isine jira. Serveroota tokko irratti optionii kana nu daangessuu danda'a jechuudha. So mekaanizimii kamiin sirreessinaa waan jedhu sana laaluun dirqama ta'a jechuudha. Servera kanarratti settingiiwwan baay'ee essential ta'an murteessaa kan ta'an deemnee sirreessuun dura wantoota kanneen sirreessuun dirqama waan ta'eef jechuudha. So kanaaf eessa deemna? Start then administrative tool then server manager ka jedhu kanarratti click goona. Irraan isinii deebi'a. Start administrative tool server manager ka jedhu kana click goone. Then fuula kanatu nu ba'a. Fuula kana keessa amma maal hojjechaa jirra? Desktop customize gochuudhaaf jechuudha. Then asii future ka jedhu kanarratti click goona. Future ka jedhu kanarratti erga click goone gara iskiriinii harka mirgaatiin asiin filannoo sadiitu jira. Sadan sana keessa gara jalatti kan jiru remove future ka jedhuu fi add future ka jedhu jira. Eenyu irratti click goona? Add future ka jedhu sanarratti click goona. Then add future ka jedhu irratti gaafa click goone optionii dabalataa nu fida. Optionii kanneen keessa wantoonni sirreessinu baay'eetu jira. Futurein nuti add goonu baay'eetu jira. Isa kana bal'inaan viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Ammaaf garuu nuti desktop customize gochuu barbaanna waan ta'eef desktop experience ka jedhu kanarratti click goona. Then desktop experience ka jedhu sanarratti click goone add future ka jedhu jira asii. Add future ka jedhu irratti click goona. Then asii tiikii godhee hayyama. Erga inni asii tiikii godhee hayyame next ka jedhu kana click goona jechuudha. Next ka jedhu kana click erga goone futurii kana akka inni fe'u asii hayyama nu gaafataa jira. Conform installation selection installationii filatte kana mirkaneessiidha. Then asii inni mirkaneessinaaf install godhi jennaani install gochuu jalqaba. Akkuma isinitti mul'ataa jiru kana maal godhaa jira? Install godhaa jira. Hanga inni install godhee xumurutti ni eegnaa jechuudha. Installing desktop futurii desktopii akka nu customize goonu nu dandeessisu install gochaa jirra. Ni eegna. Erga inni install godhee xumureen booda kana cancel goonee baana. Sana booda desktop customize goona jechuudha. Kanaaf desktop customize hin goone yoo ta'e wantoota baay'ee fayyadamuudhaaf rakkachuu danda'anii keessattuu namoonni waa'ee serveraa hin beekne barattoonni adda addaa COC magaa'oo qoramuudhaaf yeroo baay'ee settingiiwwan kanneen sirreessuu irratti ni rakkatan waan ta'eef
Kanaafu maal jechaa jira desktop experience install akka ta'e nutti himaa jira jechuudha. Installation result jechaa jira. Asii akka xumuree nutti agarsiisaa jira. Then close jennaan. Then close gaafa jettee maalluun jechaa jira. Do you want to restart now jedha. Restart jechuu ni qabna. Sababni isaa settingii nuti amma jijjiirre kana serverri akka accept godhee desktop feature san akka nu fayyadamnu akka inni nu dandeessisuuf yes jechuu ni qabna. No yookaan later yoo jenneen desktop akka customize goon nu daangessuu danda'a waan ta'eef yes jennaani. Erga yes jenneen booda maal godha koompitara keenya restart godha jechuudha. Then restart erga inni godhe haga inni restart ta'u ni eegna. Server 2008 arrituu jechaa jira. Percentii kana lakkaa'ee hanga inni restart ta'u eeguun dirqama jechuudha. Then erga inni restart ta'ee deebi'een booda settingiiwwan tokko tokko dirqama kan sirreessuu qabnu firewall off gochuu, maqaa koompitaraa jijjiiruu ta'uu danda'a, IP addressii kennuu ta'uu danda'a. Settingiiwwan kanneen erga sirreessineen booda gara rooliiwwan adda addaa kan servera kanarratti feenu active directory, domain name system ta'uu danda'a, DNS ta'uu danda'a, DHCP ta'uu danda'a. Rooliiwwan ajajamne hunduma isaatiiyyuu settingii kan erga sirreessineen booda maal goona add gochuu dandeenya jechuudha. Yoo sanan taane wantoota baay'ee nu daangessuu danda'a waan ta'eef sana sirreessuun dirqama jechuudha. Kanaaf koompiyuutarri haga restart ta'ee deebi'u eeguun dirqama jechuudha. So amma virtual box irratti ilaalaa jirra. Kanaaf sistemni hanga restart ta'uu ni eegna jechuudha. Normally servera erga install goone yookaan locally format jedhamee namoonni baay'een kan waamu system installation yookaan operating system install jenneeni kan waamnu saayinsii barnootichaatiin. Kanaaf erga installationii sana raawwanne settingiin jalqaba nuti sirreessuu qabnu desktop customize goona. Erga desktop customize goone firewall on ka ture ofitti deebisna. Sababni isaa maali? Networkii nuti hojjennu sana serverri deebi'ee kilaantii waliin communicate akka hin goone network irraa daangessa waan ta'eef sana sirreessuun dirqama. Sana booda settingii dabalataa networkii keessa seenne kan sirreessinu ni jiraata. Isa sana erga sirreessine gara rooliiwwan add gochuu qabnu, rooliiwwan install gochuu qabnu gara install gochuutti deemna jechuudha. So kanaaf gara sitti deemuun dura settingiiwwan amma sirreessaa jirru kana sirreessuun dirqama. Kanaaf sistemni aganni percentii kana lakkaa'ee featurii nu amma install goone kan install godhee ganni xumuru obsaan eeguun dirqama jechuudha. Of duuba deebisuun yookaan ammoo cancel gochuun settingii nuti hojjenne kana serverri akka inni conforming goone taasisa waan ta'eef almost cancel gochuun qabnu eeguun dirqama ta'a jechuudha. Percentii kana lakkaa'een ganni xumuru eeguun dirqama. Ariitiin inni ittiin xumuru performaansii koompiyuutara nuti irratti hojjennu irratti hundaa'a. Koompiyuutarri nuti irratti hojjennu performaansii gaarii yoo qabaate almost sistemni daqiiqaa muraasa keessatti settingii nuti hojjenne sana xumuree restart kan ta'u ta'a jechuudha. Kuni ariitiin performaansii koompiyuutarri qabu irratti hundaa'a waan ta'eef obsaan eeguun dirqama ta'a jechuudha. Then haaluma amma ilaalaa jirtaniin settingii desktop experience nuti install goone kana featurii kana erga xumuree prepare godhaa jira, restart godhaa jira, customize goone ilaalaa jechuudha. Apply godhe moo apply hin goone kan jedhu sana customize goone kan laallu ta'a. Preparing our computer. Then amma maal goona servera keenya local machine yookaan ammoo kallattiidhaan koompiyuutara irratti operate godhaa jirra yoo ta'e control alt delete kan jedhu press goone gara sistemaa seennaa jechuudha. Then isa kana erga press goone gara sistemaa erga seenneen booda password itti barreessina jechuudha. Password serveraaf fayyadamnu sana itti barreessina. Password yeroo operating systemii feenu galchine sana galchine enter jennaan. Then
paaswordii sanaan maal godhaa ni banaa jechuudha. Paaswordii taayip ergatti goone asii maawuziidhaan kilik gochuu dandeenya yookaan intar jechuu ni dandeenya. Kilik erga goone siistamni bifa kanaa maal ta'a pireeppeer ta'ee banaa jechuudha. Yeroo opereetingii siistamii feenu sana paaswordii dogoggoraa yoo galchine deebinee erga ni riistaarti ta'e seenuu hin dandeenyu waan ta'eef paaswordii of eeggannoodhaan erga galchine paaswordii keenyaan galchine gara siistamaa seenna. Zeen amma riifresh goona riistaarti ta'ee dhufeera biizii akka hin taane riifresh erga gooneen booda reefu deskitoop irratti raayit kilik parsanaalaayiz gaafa jennu nuu fidaan jiru amma kunuu nuu fideera jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu akkuma riistaarti ta'een kunuu maal godheera ofuma isaatii fiichariiwwan asirra jiran fidee riisuum godhee jira jechuudha. Riisuum konfigureeshin irra deebi'ee konfigureeshinii ani raawwadhisan konforminaa godhee jira. Kunuu asii isinitti mul'ataa jira. Maal jechaa jira? Desktop experience installation succeed jechaa jira. So link and handwriting service in installation succeed lamaan isaaniitii installationiin kun maal ta'eera karaa milkaa'ina qabuun install ta'eera jechuudha. So kanaaf isa kana amma sii gaafa balleessinu ufuma isaatii siistamni maallaan jechaa jira aktiiv jechaa jira jechuudha. Amma fiicharii kana fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Reefu yennaa laaltan nu daangessaa ture. Amma deebinee deskitoop kastamaayis gochuu akka dandeenyu asirraa laaluun ni danda'ama jechuudha. Deskitooppii kastamaayis gochuu akka dandeenyu asirraa laaluun ni danda'ama. Amma raayit kilik zeen kun isinitti mul'ataa jira. Parsanaalaayiz ka jedhu nuu fidee jira jechuudha. Reefu gaafa asirratti raayit kilik goonu haga seetingiin sirreessin iskiriin rizooluushin ka jedhu kana nuu fida. Amma parsanaalaayiz jedhee nuu fidee jira. Parsanaalaayiz ka jedhu kana kilik goone sana booda akkuma noormaalii windoo 7 fi windoo 10 irratti fayyadamnu sana aayikanii kanneen fayyadamnee asii maal gochuu dandeenya change desktop icon ka jedhu kanarratti kilik goone asii filachuu dandeenya. Desktop irratti akka nu bahu ka barbaannu computer ka jedhuun jira, recycle bin ka jedhuun jira, network ka jedhuun jira, control panel ka jedhuun jira. Isaan kanneen erga asii filanneen booda apply okay jennee baana. Sana booda ishee asiin jirtu tana cancel goone kana cancel goone already fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaan erga cancel gooneen booda fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isinitti mul'ataa jira. Kana cancel goone ishee tana fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Desktop customize fayyadamaa akka fayyadamnu amma already nu hayyamaa jira. Fayyadamuu akka dandeenyu agarsiistu jira jechuudha. Asirratti asii already isinitti mul'ataara. Kanneen jalqaba recycle bin ka jedhu qofatu jira. Amma erga desktop customize goone administreetarii koompitara kana admin user account desktop irratti nu baasee jira. My computer ta'etti nu baasee jira, network ta'etti nu baasee jira, control panel ta'etti nu baasee jira. So setting desktop feature sirreessinee jirra. Itti aansinee wanti dirqama sirreessuu qabnu yoo barbaachisaa ta'e maqaa koompitaraa jijjiiruu dandeenya. Isa kana DNS yeroo feenu domain name system yeroo install goonu yeroo sana kan laallu ta'a. Maqaan koompitara kana amma asirratti isa kana viidiyoo itti aanu keessatti laallee kan sirreessinu ta'a. Inni bira wanti dirqama nuti ilaallu network setting isa jedhu kana dirqama amma laaluu qabna. Asii icon kanarratti kilik goone open network and sharing center ka jedhu erga kilik gooneen booda toora kana dhufnee firewall ishee jettu tana window firewall ta'etu tanarratti asiin kilik goone sana booda toora kanatti argannaa turn off window firewall ka jedhu irratti kilik goone ishee tana maal gochuu qabna off itti deebisuu qabna jechuudha. Ishee tana off itti deebisnee asii okay jennee ni baana. Sana booda settingii gara featureewwan yookaan rooliiwwan adda addaa DNS active directory domain name system DHCP install gochuutti deemnaa jechuudha. IP addressii kennine. Sana dura garuu wanti biraa kan murteessaan asirratti sirreessuu qabnu kan biraa kan hafeetu jira jechuudha. As dhufnee internet network sharing ka jedhu kan control panel keessaa argachuu dandeenya.
iddoo kana erga dhufneen booda change advanced sharing setting ishee jedhu tana seenne ishee tana maal gochuu qabna oonitti deebisuu qabna turn on network discovery jettu tana deebisu yoo kana hin goone taate kompiitarri keenya networkii discover akka hin goone yookaan ammoo kilaayintoonni kompiitara kan akka hin arganne ni daangeessa waan ta'eef ishee tana yeroo baay'ee settingiin isaa kanarratti deebi'uu qaba. Then kan erga asirratti deebisneen booda asii save change jenneeni baanaa jechuudha. Save change jenneeni kan baanu ta'a. So kan asii save change jenneeni cancel goone bahuu dandeenya jechuudha. Sana booda gara paartii itti aanutti deemnee domain name install gochuu active directory yookaan domain name system install gochuu kan laallu ta'a jechuudha. So waliigalaatti hordoftoota keenya viidiyoo har'aa keessatti wantoota gurguddaa lama laallee inni jalqabaa installing operating system server 2008 server 2008 arrituu feenee installation isaa erga xumurreen booda desktop customize goone settingii firewallii onii kan ture ofitti deebisne network sharingii sirreessine paartii itti aanuun domain name akkamitti akka install goonu DHCP akkamitti akka install goonu domain name system akkamitti akka install goonu user akkamitti create akka goonu organizational unity akkamitti akka create goonu then gruppiiwwan adda addaa akkamitti akka create goonu user akkamitti akka gruppii jala galchinu gruppii organizational unity jalatti akkamitti akka create goonu scope akkamitti akka create goonu kompiitaroota client computerii servera waliin akkamitti akka join goonu kan laallu ta'a. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye. Chaanaalii keenya hordofuu like share subscribe gochuun dagatinaa jecha nagaan tura.